iyyuu asitti jechuudha. Daangaa gizee achi xiiqii biraa motorri darbamu Dabili dama. Polisi koti si bales Hindu tere. Guys, dabili dama. Ready vlog mangone. Jala. Ready kamiin? Ready ada. Auzu billahi kamir rifaqe. Ma vlog gori duga rabbi. Jala demen araf sabar. Ready mo. I'm sure, don't worry. Takiti. Ashi sareti. Ini konja. Osoo kaayiroo jiraattee faa jaarsa qabaachuu baattee waliin qabamanii haadha faaxee garaa guumeeratti tura takkittiiti. Eessa jirti? Haadha faaxee garaa guumuu barbaada goota akkasiitti na wajjin taa'ee qaba. Ati faatee bar sukkaaroo dura dhiiftee bar erga kaayiroo seeneeti sukkaaraa waan akkas waa aaru maal jedhan kan erga haftaamii ta'ee bakka erga haftaamii ta'ee dhiise. Noo jechuun shamara daabboo guguddaa akka keetii kana qabdu yoo argatte garaan fi gubata hidhee waa yaadu. Maa waa jaartii tamtee ta'ee garaan na gubatamu inshaallah jamiilaayyuu garaan hin gubatu gizee ati abbaa barbaadde jana jan xolloftee seenaa ofii jala kaattee rafti. Fakkiitti hora shanan gul'e. Martee hora Simatu warwaaxaa bulee ka konfiin afaanis si dhoofte achi dhuftee rafta. Kabilaa shaffaadhaa takkallee siin qabe. Namni janaajanillee faayidaa argate homaa miti bar. Janaajanaa bulte. Amma obboleessi kiyya reetiin janaajane lama godhate adabatee taa'aa jira amma raahaa qalbii nagayaati. Angaruu akka keetii kana guddaa kana barbaadaa mala amma. Amma kaalaal qaba. Wal fuunuu. Wallaahi odoo wal fuune rabbi alii zakka kadhe ati dhaltuu taaniin maal jettu. Karaa ifaan bilillichi jedhu sanii argite ila karaa sanii as dhufe ila muka atin beenne hin buqqedha ila fasi buusa. Seenaa akka intala Oromooti galmeessa. Ila akkanumarratti odoo asirratti ati jirtu ila garana kan dabin ila asirratti odoo jirtu duuba saneen si dhufe. Qoosaa takka kan shakkii takka hin qabu. Laayivii kanarratti akka asii maaliif du'e jedhee Oromoo xerixaareef gaafii takka keessa hin galle addaataa kanatti hin jibatin jiikan. Mee wallaahi Malee garas deemtee shanaafataa bultee gangalataa bultee achiin haa dhufte erga qorritee jette hara wallaa. Manatti akkan beekaa dhafaa ta'e tasgabbaa'ee wal fuuna walaa fuuna. Amala keessa beekon. Hinaaffaa kana dhiise. Ana faadariif dhiira sadi naa dhaame. Hayyee sadii. Dhiira sadi rabbisitti haa ajeessu naan jedhe. Sadii san. Tokkoffaa dhiira garaa guddatu. Dhiira garaan xiqqishu walla. Tokkoffaa dhiira garaa guddatu takka lammata jechuudha dhiira malaataa sadi jedhe. Dhiira malaataa lama jedhe. Sadaffaa ammoo jechuudha. Sadaffaa dhiira kaarruu qaba. Faadariin kee tana waadaa na seensifatte. Eeshi dhiira garaa guddaa achi sin dhaqqabuu hin danda'uuf. Malaaxaan istaayilii suuraa fa'aa hojii ka'uu minaaminii fi haa jennu. Kakaarruu qabu rakkoon isaa maali? Kakaarruu qabullee jechuudha durriyyeedha. Shalleedha kanaaf kakaarruu qabu.
Dhiirri kaaruu filatamaadha wala lafatti shamarran. anammoo intalti isaa akka obsan qabne abbaan kiyya waan beekuuf. Dhiirri kaaruu shaarumtu alatiin jiranii. Akka anammoo intalti isaa akka hinaafu yookaan ammoo akka miira keessa galu waan beekuuf faadariin kiyya dhiira tana sadiinnaadha. Garuu ani waan tokko waan sitti himu jira ka kiyya kuni kaaruu uumamaa kan shallummaa tanii miti. Qabsoo irratti biyya kiyyaa jedhee ilkaan tokko kenna. Ichabe horroqeedha malee kaaruu miti ani maal jettan. Biyyaaf jedhee ilkaan kenne namni biyyaaf jedhee ilkaan kennu jira. Kun waan Namni biyyaa laal jedhee ilkaan biyyaaf jedheetiin namni waa kenne adda ofii kana kenna namni. Adda ofii kana xiyyiiti kenna namni biyyaaf jedhee kenne jechuudha. Adda ofii kana. Kan ilkaan itti kenne biyya kiyyaa jedhee. Kakadhu. Dhugaa waaqa. Kakadhu ishee kakadhu. Dhugu. Siyaa fuudhu dhugaa. Hawwiidhaan Jamiila waliin nyaadhee Jamiila nyaadhu otoo dhiirri addunyaa kanarraa dhabamte. Jamiila ma waliin nyaadhee Jamiila nyaadhu. Inshallah waan isin Anammoo nyaatan. anaaf asli wal fuune taanaan laala kamana kiyyaaf ka isaa keessaa guyyaa hundaa diriishaa kanaan jechuudha balakoona kanaan ibidda tokkana gabbooba guyyama hundaa qabaadhan namni laadin barbaada. Osoo anamatti wal fuune ati laayif irraa hobofte anatti irraa hobofta yeroo kam taa'u wal goona rakkoodha iyyuu. Wanti walli taa'e. Jechuun gisee kam wannan walit sadaqana jecha maal yeroo hin qabnu. Sadaqaan jaarsaa jaartii hafuurumaan taate gidee mallakka jettee kun akkana jettee jettee hafuurumaan taate. Jaartiin barbaadne iyyuu waliin jedhani. Hafuurumaan taate bakka haadha fayyisaa kiyyaa jedhee tumaan gidee bakka na itti jiqee bas hafuurumaan dhalmaan ilmoodhaan. Amma jaartileen feemasoota hiriira bahuuf yeroo akka beerri Suudaanii waggaa afur dura dhala Habashaanitti hiriira baate sanitti hiriira bahuu waddi jedhan haadha seenatti jaarti warreenii lamaanii tamuu baalaki hundi isaa warri feemasoota beerri feemasoota hundi isaa daawon kophaa bulu jettee daawon tiktook laayif tiktook jettee hiriira bahuu waddi jedhanii maal jedhatti kan sikkindeessaa jiranii. Maara kadhiree ani anqaraa kana diddaadhaa fi ijoollee xixiqqoo miidiyaan hin beekne fuudhee guddisaa jira maan rakkadhe anqaraa kana beekaaf rabbiin kana na hime. Maa irra isinii taran jettan maal laam akka qabsooftuu takkaatti. Isin miidiyaarra bultanii miidiyaarra ooltan ani sheexana waliin bildilimsii keessa buloosa waan taateeti wallaahi. Rabbiin yaa wal galchina miidiyaa kanarra osoo ana taateeti. Maal ati jaarsi kee akka dheegaa takkaan si keessaa fuudhuuf feetu? Sheexan keessaa sanii miti kaa. Abbaan manaa kiyya kun bakka naa kennuu qaba. Gadiin bahee na bashannansiisuu qaba. Gadiin baheetiin guyyaa takka hoteela na geessuu qaba. Guyyaa takka suppermaarkeetta uffata na geessee uffata naa bituu qaba. Guyyaa takka taa'ee shaayii gaawwaa nama naa waliin mana keessatti dhaabannee buna keenya dhaabannee afannee dhuguu qabnu. Ilmooti yaafana taa'imii kennee nu laaluu qabnu. Lafa ol kaatan taanaan fuula dhiqattan dhuftaniituma asirraa maariyyee lubbiyyee meliyyee akkasiyyee tajaarsa qabda asirra dhuftee isinitti kaafatti. Tuun dhuftee adiitti isinitti kaafatti. Jaarsan jedhu anamma obboleessa kiyya reedii garuu ni jaalladha. Abadan amma jedhanii hin jiraa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf haala ta'an kun inuma naan ta'u dhugaa rabbii maal akkas taanaan kunqee warra kennaatu hima jira deemee warra kennatti hin galu. Dhugaa rabbii kunqee warra kennaatu hima jira. Isin edaafi wanni heerumtanii taaptaabii makanaafi. Maal ta'a maqooni kakana dhageeffatu kakana hin taane warra kennaati wanni na baase maal inni angaafa abbaan beeratu ajjala deeme wallaahi haadha maatee goobanii biyya dhugaa jette minaamii jira hundi isii eda dubartiin sun godha uumaa beerumti nyaata dhabdee heerumtu argite
Ayyee itti fufu. Dhugamaa bar diqqaatee abbaan manaa haadha manaatiif taa'imii kennuu qaba. Ilmoo isiin dhalte saniif taa'imii kennuu qaba. Isiidhaaf taa'imii kennuu qaba. Midhaan caala isa barbaaddi. Bishaan caala isa barbaaddi. Anniisaa caala isa barbaaddi. Haati manaa tanteetun si dheebotti. Yoom abbaa manaa kiyya jedhi yafoo taa'ee seeqata. Yoom abbaan manaa kiyya kun taa'ee maaltu ga'e maaltu bade naan jedha. Yoom abbaan manaa kiyya kun akka abbaa manaatitti akka abbaa kiyyaatitti ija keessa na laalaa sirraa eeggatti. Ati sa'aa 24 kama tiktokii eeddoo akkanatti yoo taate haati manaa tanteetun yoo ati si quban qabne taate dubartiin si dagatte atis dubartii dagatte. An kanaafuu yoo amma inshaalla feemasii miidiyaa irraa tokkicha isaa hin fuudhu. Amma sheekamaa labdallaa usii fuudhee galgala kan asin nabbooyaa ture hin dide'ani. Maaliif? Tokkoffaa gara tiktokii fiiga lammata jilba qabatee koomentii dubbisa naan ta'u. Jaa ta'u an ka barbaadu dubartiin takka dhiira kan irraa ka barbaaddu abbaan barbaadan jaalatanii jibbanii dubartiin takka dhiira irraa ka barbaaddu sireerra waliin ciisu qofaa miti sireerra ka waliin ciisan kataaftaa wal godhanii addaan fiigan yoo taate qe'ee warra ganda kee itti dhalatan hojii hima jira barka shaqalaa dhoosee wal shaqalateeti. Numa jira. Ya warraan no idu ko. Amma akkam jettare ati furmaanni maali? Kanaafuu taa'imii keessan sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 12 jaartii teessaniiti yookaan ammoo sa'aatii 5 biyaansi diqqaatee sa'aatii 5 jaartii keessaniif kenna. Sa'aatii 5 yoo jaartii keessanii kennitani sa'aatii 5 tiktokiidhaa kenna sa'aatii 5 yookaan sa'aatii 6 hirribaa kenna. Malee jaartii teessan dagattan wal dagattan afaaniin hin dubbattu dubartiin amma abbaa manaa kiyya sina barbaachisaa abbaa manaa kiyyanis sina keessisaa kootu jetteetiin hin dubbattu sitti hin haasoftu hin qaanfatti osoo ana ta'e ama wallaahi tagaltee hagaltu qucee qabee asirraa isa harkisa malee ani keessattuu sa'aatii kana anima hin teenne atima asirra teetteetiin hin capparre sa'aatii kana maal qaattame osoo wanni fedhan galle hunnaan osoo hin taane fiqiriidhaan si qabee bareedaa koo kootu aslii koo jedhee injiraa miti bobaa kan kee kana jala maramee areeda kan kee kana qaqqabadhee kootu mee jedhee akkuma nama birrii kaleessa baafnee fa suuqa baafnee fa herreega godhu godhee achumaan qaqqabee achumaan si raffisa. Malee sa'aatii kana asirra teettee asirra bultee ganama. Sosobdee kiraasii nagatitee na hojiidha. Innaan dawaanii yaadda waan akkasii wallaahi bakkuma rabbi anaafsi jaartiin goriin silaa sifannise si jeesadha sare. Dhiira suutuma jettee miira keessa galchita giddiidhaan miti dhibban ilma dhalchitu jettee Oromoon karaayyuu suutuma jettee miira keessa galchitee suutuma jettee raffifta. Gizee akkana isatti hirkattee isarra ciiftee isa qaqqabdee jette gizee inni sitti hirkatee akkana tuffitti hirkiftee mataa qaqqabdee maal gooteetiin jette achumaan nagayaan deemu. Karaa nagayaa deemaa hirribattee teessan ofirraa lokkoftanii jechuudha. Ifaa irraa dhaamsitee gizee fincaanii biraa kaatu harka kan kee jala kaatte kana suutuma jalaa shororuun gootee kaafta akka fardaatti jalaa kaa'uudhaa miti. Gizee jalaa kaatu suuta jettee jalaa kaata harka isaa kana suuta jettee jalaa kaafatta. Gizee suuta jettee yeroo dubbattu suuta dubbatta. Ilmoo tante isarraa achi fageessitee raffifta. Agitee ilmoo tante isarraa dubartiin gariin gizee faciiftu akka fardaa gizee ol kaatu akka fardaa abbaan manaa bahee lixa hirribni irraa bade isin birdilimsiidhaan wal dhiitaa bula. Maasalaama. Nagayatti. Ajaa'iba wallah. Ajaa'ibaati barate. Kanaafiyyuu eeguma heerumuun kiyya narraa hin oolin. Eeguma heerumuun narraa hin oolin abadan. Maaf na hiikeedha maaliif abbaa manaa kiyyan ganama galgalama dubartiin gariin hin dubbatanii ofi keessa caccabsanii ta'anii guunguma mana keessa deema ottee caccabsaa burcuqoo caccabsaa daa'imatti ilmoo dhalan qabanii buqqee mataarra rifeensaa harkisaa uffixaa yookaan soogiddarra dabarsaa yookaan soogiddatti hanqisaa uffitan kana waraan maaltu nagaa face to face baasee itti himachuudha jechuudha.
naa beeke yoo naa hin beekini rakkoo hin qabu. Haa jiraatu innillee akka ofiititti anillee akka kiyyatti jiraadha. Haala kanaan ati waan heerumtu natti hin fakkaatu. Arafaa dheeraa bumaatti yaalaa fi yoona. Yoo heerumnee rakkoon qabu faranjii jaalala beektu heeruma faranjii kiisingii beektutti gizee suppermaarkeeta keessa jirutti gizee bahaara jiru sa'aatii barbaade kiisingii na godhu heeruma yaadinaa na. Ani heeruma akka heerumeellee heeruma akkanatti manfaasingii akkanan na hima akka heeruma. Bakka abdii kutattee Ani heeruma akka heeruma akkanan na hima natti. faranjii dullacha mawwaxaatii barbaada. Dullachallee yoo ta'e rakkoon qabu qabeenya isaa dhaalee hiyyeessa Oromoo tokko laalee itti fuudha ka'u ofii erga. Rabbi si haa baasu. Porofaayilii wayii argee rabbi jedhi. Eenyuun kun qeerroo ka porofaayilii kun. Du'ee. Guys, thumbs up. Tap your. Ya shode kuma. Alkura argita kan. Jalalle diya tu ina tu akka de yara sibila albe o ile tin naka. Wallahi goobasiidha isii warra eessaati qoyi. Ganda keessan qore. Wallahi dhiira isiin rabbii kee kakadhe odoo isii ta'e eeguma si qabuun kiyyan walle sirraa buuse maqaa itti godha. Ana malaalka seenaan hojjedha taanaan waan ni dalagata taanaan akka arsiititti gaafa du'ellee akka seenaan na yaada ta'u seenaa hojjedha. Seenaa ajaa'ibaa kan hojjedha seenaan ni dalaga taanaan. Kutubay sare. Def karana ga. Kutu. Kinat. Shururu ya burtukani demme wala la bensi butegara malibo malto abo akana gay dagmo nyaale tanyal it is not good okay that's no good wala edu anchi tikanalesh duyanchi ቅናት ሰውን ያከሳል፣ ንብረት ይጨርሳል፣ ያባክናል፣ በሽተኛ ያረጋል። በቃ ቅናት ጥሩ አይደለም። ሴቶች ተረጋጉ። ቅናት ጥሩ አይደለም። ሮባ ሰይድ ሮባ አብዲ ሮባ ቲክታክ ሰቦና ማለት ኔቨር የስ never. ቅናት ጥሩ አይደለም። ዶክተር ነፉዲ እንዴ እሺን ነፉዲ አራኔ ምስታለኝ አጣፋጤ አሪቴ አጥፋጤ ማለት እየተረነ ልቡክ የሲያደ ሱብሃነ ወተዓላ አረ በእናታችሁ ተረጋጉ። ምንድን ነው ኮሜንት? ሱብሃንአላህ አኒ ቦሎክ ይሻል ብሎ አስሊ ዋትቲሙ ሂሜ ጎት ሂሜ ኮሜንት ከዱ ቢሰራ ሂም ባረስ Ujoollee mittagama maal ijoolle waan fuuteen galchine maal ijoolle waan fuuteen galchine sindiisuu nan dhiisini yoo sidiise baankoo nan dhaalchine yoo sidiise baankoo nan dhaalchine himika adde
دكتوري يوم والفونا سبحان الله يني ماغبات الفلقم بري يلنجم على قبام ما التاي شمركوني كوي ديري برايدن تمولتون مالك على قبام اي امر فوج give me moderator يني كونجو لانشي moderator አይደለም ህይወት ሰጣሉ ህይወት የኔ ህይወት ያው ፈታ ባይ የኔ ቆንጆ ላንቺ ሞዴሬተር አይደለም ሞዴሬተር ህይወት ሰጥሻለሁ አን ካይሮ ዱፎ ሄዳ ሙከኛ ዱፊን ካይሮ አንድ ሰው ካይሮ ካይሮ የምትመጡት ባል ፍለጋ ወይን ምስት ፍለጋ ከሆነ ብቻ ነው እኔ አይደለም ካይሮ ከመጣችሁ እኔ ሰርግ ደግሼ ኒካር አረግላችኋለሁ ላይቭ ጎሊና ጉታ ደመረፋ ላይቭ ጎሊና ጉታ ወር ብር ይቀበል ሀፍታም ይዩ አዘለ ይላታ ሀፍታሞች እዚህ ስር ካላችሁ ላይቭ ጎል ሙሉልኝ ይብሸንሸን ያባጃታ ሀብታም ይዩ አዘለ ይላታ ላይቭ ጎሊና ጉታ ጉሬ ታካ ጉሬ ኮ መንግስቲ ብስቲ ያከኑ ሸንተመረገ ነራ ፐርሰንት ሸንተማ ጉሬ ኮ አላህ ጨምሮ ውስጥ ያቦዋት ደንግጦ ውስጥ ላይቭ ጎል ሙሉልኝ ቶሎ በሉ እኔ ልተኛ ነው እጄ ልተኛበት ዛሬ ራሱ በጣም ከስራለሁ ላይ $100 ነው ያወጣሁት ጉሬ ኮ መንግስቲ ኪ ኤዱዬ የኔ ቆንጆ ማአሬ ውድ አላህ ጨምሮት ፈይሶኮ ያ ሐቢቢ አቦ ጨምሮት ጻችሁ ስንት ቀራ ስንት ነው ቀራ ምንክ የግንኮ ፍቅር ይላል ፍቅር ህዝብ ማለት እኮ የአትሊ ቤተሰቦች ነው በቃ ዶክተሪን ቱበር ከራፍ አፕሊኬሽን ደውቀት ዲበቹ ሻወር ይገሉ ከራን ኢብኔ ወርወላ ሁለት ቀራ ፈይሶጊ መንግስቲ ኤዱዬ ጉሬ አቦ ረቢን ዱንያ መቀመስ ለታከን ዋን ሲያደኒ ዋን ሲያደ ለረብ ሲያከን والله ካኔ አይደለም ከሱ ነው ከላይ ነው ምስል አላህ ይስጣችሁ ኢድሜ ይስጣችሁ ጤና ይስጣችሁ ብር ይስጣችሁ ባል ከሌላችሁ ባል ስቴሽን ኤዱዬ ፈይሶ ዮጃርቲ ከማት ረብ ጃርቲ በሬዱ ሲያከን ጉሬን ስላት ምስኪናን ቀብዱ ረብ ጃርቲ በሬዱ ሲሐማቱ ሲካባጁ ጉሬ ኮ ማይ ላቭ ማይ ቤቢ አይ ሚስ ዩ አይ ኪስ ዩ ሲንጀቱ ረብ ሲያከን ጉራቻ ፈይሶ ለን ሲንግል ይፈካት ኤዱ የለን ሲንግል ትመስላለች ሶስታችሁም ሲንግል ናችሁ አሁን ላይቭ ጎል የሞላችሁ ሲንግል ናችሁ እኔ ምስኪን አላህ ይስጣችሁ ኮኔን ንካቲ ኮልፋይር ገብርሽ كان قبريش يكون قبريش الله አንቺ ምትወጂና ራሱ ወድስትሽ ነው ቆንጆ ጤና ይስጥሽ ሁላችንና ፈይሶ ሲንግሎች አሁን እኛ ካሁን በኋላ ሁለተኛ ጣጣይ ነው ኮሜንት ከተሉ ብዛራ ደፋ ኮሜንት ጻፉት ወደ ገጽ የገጥ ነው ማልበርባር ሱብሃንአላህ ሀዊ ሰኚ ያው ነይ ሐሳብ እንረዳዳ ሃሎ 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 ምን ልታዘዝ በሽተኛ መጣውን በዶክተርነታችን እናገለግል እስኪ ቆይ
እንደጋ ስትነጋ ጠጋ እሺ ማል አጀጀሙ ፎሎና ከፈት ፎሎ ሲከረዳ ማል ሀዶኮ ደባን ቀብዱ አፍሪካን ዳንስ ሞደንደስ ነው ፎሎ እኮ ሴ ዱበርቲ ለምት ዳንስ ነው ዳንስ ፎሎ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ከቱ ነይ አራና ያከዱ ደንሽ እሺ ዱርዬ ነነሽን አራና ያከዱ ኦንዳ ከረታ ወላ ብሪን ከረን ጊፍቲን ከረን ፎሎዊን ከረን ስንቱን ለምነን ስንቱን እንተዋለን ሄሎ ወይ ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም አስሊ ያከም በሬደኪ አልহামዱሊላህ bardu gayo de badde siade do ujraati naman beetu nyaata naga torban tokko sidide gadi tarodi bishaan injiru bishaan yo bishaan itti fidi asli fidi jedee dide gadi fuudhu እሺ nyaatu kuno daqiiqaa takka sii kenne bushaa takka afaan kaadhu lama bishaan irratti dhufu ani suma dhuguu fedhaa bar na dhuguu feeta jenne liyyuu kiyya liyyuu akkasi jaaladhu beeytaati burtukaana kiyya jadi liyyuu na dhuguu feetti argitani kodi kono ይሄ ነው የሚያምረው አሁን እኮ እኔ የሴቶች ሙድ እኮ ሙዳችሁ አይመችኝም እስኪ አሁን ምን ነው የሚያምረኝ ጥቁር ነኝ ምስኪን ነኝ ደሃ ነኝ ስደት ሀገር ነው ያለሁት ምን ነው እሺ እስኪ ኧረ ተውት በእናታችሁ ይደብራል እንደዚህ አይነት ሙድ ወላሂ ሴቶች ተውት ግን ተውት ብዙ መርፌ ወራለት ነው ማነጋት الو الو دكتور አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ብራዘር ጠይቅ ጠንቋይ ቤት ምን አሰርተህ ነው እንደዚህ ሴቶች ዶክተርዬ ሞትኩልህ አለቀስኩልህ ምናምን የሚሉት ማስተፋቀር የሚባለውን ነገር አሰርተህ ነው እኛ እነ ዶክተር አብዱሴ ከባባር ሰዎች ያለን እንዴት ለአንተ እኔ የመሰለ ጥቁር ዶክተርዬ ሞትኩልህ ያለቀስኩልህ የሚሉት ለምንድን ነው መልስ አረሙ እኔ ተደፈርኩ ሙድ እኮ ነው አሁን እዚህ ግብዳ ካለኝ ሀኒ የምትባል ምን ሆነ እንዴ ዶክተር አስልዬ ምግብ አልበላለሁ ምናምን ዱቄታ እኔ ያለው ለዶክተር አስሊ ታለቅሳለሽ አብዱሴ አስሊን እንቆሴን እንዴ እንዴ ገንበል አንተ ራስህ ጀመረች እቺን ጀመረች በአማርኛ ተረጋገጡ በአማርኛ አስሊ ቦቶ ራሱ ይመጣል ገንበል አንተ የምን ዶክተር ነገር ዝም መተከማ መቃቦቃ ሪጋጭው የኔ ቆንጆ ማለቦ ከነ አፋኑ ብቻ ያረዘበርሴ ነምጭ አማርኛ ረገጥ በአማርኛ ሪጋጭው አብዱሴ አው ብዙ ነገር ነው የሚያንስክ አስሊ ጋር ለመድረስ ብዙ ነገር ያንስሃል አስሊ የፍቅር ሰው ነው ጎተ ጃለላቲ እኔ ቆንጆ በቃ እቺ ሆነች መጣች እቺ ገባች ሌላስ እኔ ቆንጆ ሙቼ ባልታው ተንፍስ ዝም አለኩ ትንፋሽን አጠር ያጅች አንተ ለካ እኔ የሚያንፈቁት አማርኛም ይችላል ቶቶ ከባድ ሚዛን ነሽ አማርኛ ሲያፉኑዩ አንተ ነህ ደግሞ ኦሮምቲቲ ታሬ አብዱስ የማልተ በዳይን ገገበ የሰማሁሽ ነው አውሪ ስለዚህ ማለት ነው ከዶክተር ላይ ወረድ ብትል ጥሩ ነው አንቺ ቪዲዮ ከከፈትሽ እኔ የፈለግሽውን ይቀጣልሻለሁ አንቺ ጂፊት ወላሂ ምን ኮንኩኝ
ኦኬ በቪዲዮ ኮኒ ማል አደረገ ዱቄታ ሲምቤኩ ቪዲዮ ኦኬ አንድ ሜካፕ እንዳትቀበል ኖርማል ፊትሽን ነው የምፈልገው። አንቺ ጫማ ፊት ሹል ፊት